Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Warra guduruu Wallaggaa Abey Dongorootti hidhattoonni faannoo aleellaa raawwachuun namoota nagaa ajjeesan. Hidhattoonni faannoo aleellaa raawwachuun qonnaan bultoota nagaa ajjeesuun himame. Haala kanaan aleellaa hidhattoonni kunneen godina warra guduruu Wallaggaa Abey Dongoroo ganda Uumaa Gaaleessaa jedhamu keessatti raawwataniin lubbuun qonnaan bultoota hedduu darbuun gabaafameera. Namoota garee hidhattootaa kanaan ajjeefaman keessaa akka maqaan argame obbo Muwaazii Ibrahim, obbo Biinee Mohammed, obbo Ahmed Mohammadii fi obbo Yusuf Mohammed ka jedhaman ta'uu ibsameera. Bakka jedhame kanatti yeroo hedduu deddeebii yakki waraanaa humnoota faannoon raawwatamu ta'uun hubatamaadha. Jumlaan ajjeesuu, manneen uummataa gubuun qeerraa buqqaasuu yakki waraanni faannoo raawwatan daangaa akka godhatu gaafatamus humaafallee argamaa akka hin jirre gabaasichatu ibsa. Oduu keenya itti aanuun paartiin bilchiginnaa tarsiimoo unkuraa akka tooftaa bulchiinsaatti fayyadamaa jira jedhame. Paartiin badhaadhinaa tarsiimoo unkuraa akka tooftaa bulchiinsaatti fayyadamaa jiraachuu qorataa fi xiinxalaa siyaasaa Girmaa Guutamaa ifoomse. Tarsiimoon unkuraa tarsiimoo bulchitoonni goolii yookaas jeequmsa uumamutti dhimma ba'uu fi gooliiwwan ofii uumuudhaan akkasumas gooliidhaan uummata cinquudhaan siyaasa isaanii kagalma ittiin ga'atanidha jedha. Jechi tarsiimoo unkuraa jedhamu kun barreessituu Kanaadaa Naomi Kiileenii jedhamtuun jalqaba akka ifa ta'e ibse. Kiileeniin akka ibsitutti tooftaan kun tooftaa qaamoleen siyaasaa aangoo mootummaa to'achaa jiran waraana, balaawwan, gaaga'ama hawaasummaa fa'itti dhimma ba'uun gabaa to'annoo mootummaa harka isaaniitti galfatan, aangoo isaaniitti jajjabeessan, aangoo ofiitti walteeffatanii fi jijjiiramoota hawaasummaa dura mul'atanii hin beekne fedha ofii kasaaraa lammiileetiin guuttachuuf jecha irree fayyadamanii lammiilee ittiin miidhanidha jedha. Paartiin bilchiginnaa ideoloojii piraagimaatismii akka hordofu himatus garuu hojii lafarratti waggoota 7 darban hojjechaa dhufeen yoo madaallu tarsiimoo unkuraa akka hordofu hubatamaadha jedheera. Akka xiinxala isaatti Girmaan hooggantoonni paartii badhaadhinaa tooftaa bulchiinsaa unkuruu hordofu. Waraanni Oromiyaa, Tigray fi Amhara naannolee biyyattii uummata biyyattii 85% dhuunfatanii lafa biyyattii 70 ta'uu mul'atu agarsiiftuu kanaati jedha. Gochoonni of tuulummaa fi maalna dhibdeen guutaman kunneen mancaatii qabeenyaa, dhumaatii namaa fi ulfina dhabuu ilmaan namaa waan barame godhanii jiru jedha. Maqaa misooma koliidariitiin Finfinnee dabalatee magaalota akka Jimmaa, Adaamaa fi Bishooftuutti manneen, suuqiiwwan akkasumas bakkeewwan daldalaa beenyaa ga'aa fi bakka buusaa tokko malee diigamuun jiraattota buqqisanii jirus jedha. Xiinxalli kun sadarkaa unkura waraana Tigraayin hanga namoota miliyoona 1 olii dhumanii fi namoonni miliyoona 1.5 ta'an buqqa'anii seereera. Gooliin bakkaa bakkaa ilmaan namaa dararaa jiru kun lammiileen akka hadoodan waan tolchedhas jedha. Ajjeechaan artistii Hacaaluu Hundeessaa hangabattee Urgeessaa reeffa namaallee ulfina dhoowwanii harreetti fe'anii addabaabayitti agarsiisuun gochaalee safuu maleessaa fi kan kana fakkaatan marti hadooddiiwwaniif kan dhimmi itti ba'amedha jedha. Taateewwan kunneen qaamuma hojii siyaasaa sodaa, burjaajii fi abdii kutannaa uummatatti uumaniitii jedha. Kunneen lammiilee dhimmoota biraa dhiisanii lubbuma ofii hambifachuuf qofa akka xiyyeeffatanii hojjetan godhas jedha. Kun immoo kaayyoodhuma tarsiimoo unkuruu kanaatii fi fedha warra aangoo of harkaa qabuutis jedha. Tarsiimoon bulchiinsaa kun tarsiimoo bulchiinsa abbaa irree biyya Chiilii Jeneraal Augusto Pinochet kabara 1970 ture wal fakkaatas jedha. Abbaa irree kana jalatti gareen ogeeyyii dinagdee Chicago Boys jedhaman jijjiirama yookaan riifoormii niyoolaabiraalisimii dhaabbilee akka IMF fi baankii addunyaan deeggaramoo hojiirra oolchuuf imaammata hanga qawween dirqisiisuu deemameen kan wal fakkaatu ta'uu dhiyeessa. Imaammanni isaanii sunneen humnaan hojiirra erga oolfamanii booda uummata biyyattii irratti gaaga'umsa hawaasummaa fi dinagdee hamaa fidaniiru jedha. Chicago Boys Chiilii bara sanaa sun shoora ministeera maallaqaa ammaa Ahmed Shiddeen, deetaa ministeera maallaqaa Iyyoob Taakkaaleny, bulchaa baankii biyyaalessaa Maammoo Miiratuu fa'iin wal fakkeessuun ni danda'ama jedha. Xiinxala isaatiin Girmaa Guutamaa paartiin badhaadhinaa tooftaa bulchiinsaa tarsiimoo unkuraa finxaalaawwaa fi mancaasaa bakka bu'a jechuun gudunfeera. Gaafa uummanni biyyattii keessummaa kunneen miidhamaa jiran gamtaa'uudhaan xumura itti godhan furmaata argatas jechuun barreeffama isaa goolabeera. Barreeffamni kun OMN irraa ka fudhatame. Oduu keenya itti aanuun baqattoonni godina Wallagga Ba'aanaa kiiramuu fi godina Shawaa Lixaanaa daannoo irraa baqatanii naannoo Amhaaraa qubatanii jiran lafa irraa baqannee jirruuf gibira kaffaltan malee isin irraa fudhatamanuun jedhamaa jira jechuun dubbatan. Jiraattonni buqqa'anii naannoo Amhaaraa jiran kun amma daakuu midhaanii kadhannee nyaataa jiraataa akkamitti gibira gaafatamna jechuun gaafataniiru.
sababa rakkoo nageenyaa maqaan isaanii akka hin eeramne ka gaafatan kan namni amma waalloo kaabaa buufata baqattoota jaarraa jiraachuu himan jiraataan tokko bitootessa bara 2015 walitti bu'iinsa aanaa kiiramuutti mudate hordofuun qabeenyaa fi mana isaanii gatanii baqachuu maddii oduu kanaa Addis Istaandardi gabaaseera. Hojii daldalaa irratti bobba'anii turuu ka dubbatan namni qe'ee baqatanii jiran kun wayita rakkoon nagaa kiiramuutti mudate jiran kana qabeenyi isaanii martuu jalaa gubatee harka duwwaa akka baqatan himan. Amma bakka buufataa baqattootaa irraa akka gara aanaa kiiramuutti deebi'anii jiran gibira kaffaluu isaanii himanii aangaa'ota aanaa kiiramuu warra buqqa'ee lafa isaaniitti hin deebine akkam ta'u gaaffii jedhu yoo gaafatanitti deebi'an kaffaluu qabuu ka jedhu ta'uu isaa ibsan. Nami qe'ee buqqa'anii jiran kun dabaluun yoo gibira kana hin kaffalles lafti isaanii gara baankii lafaatti deebi'a murtee jedhuuf kana ooluuf qarshii gargaarsaa argatan 7,000 keessaa qarshii 4,100 kaffaluu ibsan. Buufata naannoo Amhaaraa jiru kana erga qubannee waggaa 3 guunneerraa ka jedhan namni kun mootummaan maal akka yaadee jiru nuuf ifamitis jedhaniiru. Jiraataan aanaa kiiramuutii buqqa'anii naannoo Amhaaraa jiran biraas mucaan wasiila isaanii lafti sirraa fudhatama jennaan qarshii 2,425 kaffaluu madda oduu kanaatti himeera. Qe'ee buqqa'ee akkamittan kaffala jedhee yeroon komadhu natti bilbilanii kan ifaa fi bishaanillee hin kaffalle naan jedhanii jedha. Dabalataanis buqqa'anii waan jiraniif kaffaluu akka hin dandeenye ibsanii kutaa jennaan tajaajila ibsaa fi bishaan akka irraa muran dubbataniiru. Bara 2015 qe'ee ka buqqa'uu ibsan qabeenyi isaanii marti akka manca'e harka duwwaas baqachuu dubbatan. Nami godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo irraa baqatanii magaalaa Dabra Biraan jiran biroo ammoo gaggeessitoota gandaa irraa bilbilamee yoo gibira hin kaffalle akka lafti isaanii duraa gara baankii lafaatti deebi'u itti himamuu dubbataniiru. Lafa bara 2015 keessa baqataniif kaffaltii gibiraa qarshii 8,000 akka gaafataman ibsan. Nuti yoom qe'eetti deebinee hojjennee gibira sirnaan kaffalla jennaan amma sun ta'uu nafee malaan lafarraa nu buqqisuutu yaadame jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun ka deebii kennanitti aanaan bulchaa aanaa kiiramuu obbo Allaabbaachoo Wayyeessaa nami takka abbaa lafummaa isaa mirkaneeffachuuf gibira kaffaluun gaarii ta'uu dubbataniiru. Garuu lafti gibirri itti hin kaffalamne ni dhaalama wanti jedhu dhara kaffaltiin kun warra buqqa'an hin ilaallatu yoo aangaawii kana jedheera ta'es ni qulqulleessina jechuu isaanii madda oduu kanaa gabaaseera. Oduu keenya birootiin namni yaalii fonqolchaa Maalii keessatti Faransaayif basaasuun shakkame to'annoo jala oole. Bulchitoonni waraanaa Maalii biyya Afrikaa tasgabbii dhabsiisuuf jecha lammiin Faransaay biyya isaaf basaasaa ture jedhamuun ka shakkame to'annaa jala oolchuu himan. Ibsa kamisa galgala televezyiinii biyyaalessaa irratti dubbifameen mootummaan juuntaa nama Yaan Viileen jedhamu tajaajila basaasaa Faransaay bakka bu'uudhaan hojjechaa jira jechuun himateera. Obbo Viizileer himannaa kana irratti ammallee yaadan kennine. Suuraa nama kanaatis jeneraalota waraanaa hedduu dhiyeenya kana mootummaa waraanaa kuffisuuf karoorsaniiru jedhamanii hidhaman maddiitti tamsa'eera. Ministeerri nageenyaa Maalii jeneraal Daawud Alii Mohammedine haasaa televezyiiniin taasisaniin shirri kun namoota dhimmicha keessa jiran to'annoo jala oolchuun fashalaa'eeraa jedhan. Faransaay bulchituu koloneeffattuu Maalii duraanii yoo taatu hidhamuu nama kanaa fi himannaa tasgabbii dhabsiisuu irratti dhiyaate irrattis hanga ammaatti yaada hin kennine. Sabni Afrikaa lixaa kun bara 2012 irraa eegalee rakkoo nageenyaa finciltoota islaamummaatiin dararamaa jirti. Sababoota waraanaan harkaa fudhachuuf kennaman keessaa tokko yoo ta'u garuu ammoo haleellaan gareewwan jihaadistootaa akkuma itti fufetti jira caalaattuu dabaleeraa jedhama. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafee waliin turtii gaarii.